jechuudha. Kallattiin afaan Oromoo kana barreeffama jala ta'e Ingiliffaan deemu kun kallattiin gara afaan Oromoo naa deebi'e jechuudha. Irratti juqaasa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirjirtu warra kan kabajamuuf jaalatamu. Nageenya kan jaalaaf kabajaa iddoo san jalatti na qabu kan daawwattoota masloota baraan tana qophii haraan waan haaraan walitti himne jira qophii viidiyoon kun nama hedduu inni fayyadeedhaaftiin qaba viidiyoo ajaa'ibaati arra booda viidiyoo laaltu tokko fakkeenyaaf waa barumsaaf haa taatu afaan ingiliffaa afaan fedhaa ta'u yuutuub irratti viidiyoo laaltu kallattiimaan afaan oromootti barreeffamaa si jijjiire jechuudha. Amma booda afaan beeku jechuun hafee jira amma duras waa'ee googulee ni hubattanii googuleen afaan oromoon ida'ee jira jechuudha. Jijjiirraa afaan irratti afaan oromoo ida'ee jira jechuudha. Haala kanaan googulee irratti kallattiin afaan feeten afaan oromoo wal jijjiirachuu dandeette jechuudha. Ammas ammoo yuutuubni si kallattiimaan viidiyoolee afaan ingiliffaa afaan biraatiin bahu afaan ittiin beeyniin bahu kallattiimaan gara afaan oromoo barreeffama jirattee viidiyichi yeroo haasoo kallattiin jalatti afaan oromootiin waan haasosan dubbifachaa deemna jechuudha. Qophiin qophii ajaa'ibaati. Qophii nama hedduu ni fayyada dhabdiin qabu viidiyoo kana sheer gochuun nama hedduu biraan gaha akka nama irraa fayyadamu jecha. Ammaan tana kallattiimaan gara qophii kenna seenna maslootuma dagatanaa sabsabachuun maamila kettaan hojjebeessa. Arraan tana qophiin arraa kun qophii ajaa'ibaadha yaada. Waa'ee googulees itti deebina. Kallattiin akka aappii gabbuufannee aappii googuleedha jechuudha. Yeroo gabbuufannee itti fayyadama isaa viidiyoo kanatti aanutti walii ilaalla. Ammaan tana immoo karaa yuutuubatiin viidiyoo afaan atiin beeyneen bahu tokko fakkeenya afaan ingiliffaa barachuu barbaatte yuutuubara seentee barsiisa afaan ingiliffaa kan dhageeffataa ta'e afaan kallattiin jecha isaa afaan oromootiin jala siime jechuudha. Qophii irraa kana fakkaate mee garumaan itti fayyadama isaa isin garsiisa na faana tura. Walid deebina jira. Ammaan tana kallattiimaan kompiitara isin keessa isin ammoo telefoona keessan yuutuuba kallattii aappii yuutuuba seenteen Google Chrome kan biroo sara fayyadamtan seentanii achirraan yuutuuba seenna jechuudha. Ammaan tana mee Google Chrome fayyadama kallattiin Chrome seena. Isinis Chrome keessan ni seentan jechuudha na waliin. Chrome seentanii raawwatanii kallattiimaan Chrome keessan asirratti qaaftanii desktop site rakkaatan jechuudha. Warroota desktop site rakkaatan beena haala kanaan tokkoffaa akkuma seentaniin desktop site rakkaatan jechuudha. Chrome keessan yeroo kaatan raawwatan kallattiimaan www.youtube.com itti barreessan yookaan ammoo irra sinna jira sinna jira sinna jirtin youtube.com gara kallattiimaan gara youtube keessanii seenna jechuudha. Fakkeenya youtube irra yeroo seenne ammaan tana mee kun ingiliffaa barsiisa ingiliffaati. Yeroo kacuqaas taate. Welcome to ingvid.com. I'm Adam. Today, I want to talk to you. Afaan ingiliffaa dubbata jechuudha. Afaan ingiliffaa kan dubbatu kana akkamittiin afaan oromootti barreeffamaan jala jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Kallattiimaan siitingira ni gartanii siitingira cuqaaftanii siitingira cuqaaftanii yeroo baatan bakka ni gartanii asirratti off jira on gootanii yeroo duraatu ni bantanii banamee jira jechuudha on ta'e jira jechuudha. Yeroo on ta'e irraa amma yeroo irra cuqaaftu kallattiin ingiliffuma hojjechuun inni haasofan ingiliffaan barreeffamaan naa deefi jalan naaf jechuudha. Akkamittiin afaan oromoo godhuu dandeenya afaan oromoo qofaan kun afaan amaaraatti afaan hunda qaba jechuudha. Kun afaan hunda ofirraa qaba warra afaan oromoo beeknu jiraatan kallattiin afaan biraa araba afaan deeggartiin rakkaatee dandeenya jechuu barbaadeeti. Kallattiin ammas siitiin gara deebina. Siitiin deebina irraa baana reef asumtuunee on goone banne ammas gamaan kan hinee irra cuqaafna. Auto translate bakka ni gartanii asirra cuqaaftan jechuudha. As keessa afaan oromoo barbaadan jechuudha. Amma kallattiimaan oloofetiin afaan oromoo barbaadadha. Bira kutte. Kunoo afaan oromoo jechuudha. Kallattiin afaan oromoo kana barreeffama jala ta'e ingiliffaan deemu kun kallattiin gara afaan oromoo naa deebi'e jechuudha. Irratti cuqaasa. Yeroo irra cuqaasu kallattiin afaan oromoo naa deebi'e jira jechuudha. 4 different countries. I have taught students. Biyyoota adda addaa afur keessatti barsiiseera barattoota ni gartanii jechisaati kallattiin afaan oromoo naa deebisa. Of dozens of nationalities. Barattoota saba kudhan ta'an barsiiseera kanaaf waan gosa hunda. Seen all kinds of things and Saba kudhan ta'an barsiiseera kanaaf sababoota gosa hunda
argadheera speak namoonni well or akka don't speak at all. gaariitti hin Okay? dubbanne yookaan Now, tasuma the hin dubbanne number tola one amma cause of not sababni speaking lakkoofsa tokko is fear. ni gata jechuudha haala One kanaan of the things we're kallattiin gonna have to irra cuqaafsanii jecheen jedhu dhageeffachaa hiika isaa waan jedhe hubachuu dandeenya viidiyoo barbaadan haala kanaan gara Google Chrome seentanii afaan Oromoo deebisanii waa hiika isaa beekuu dandeenya oduu adda addaa fakkeenyaaf afaan atiin beekan dabru kallattiin waan san hubachuu dandeenya jechuudha ammaan tana wanni kun hedduu nama fayyada jedhee abdiin qaba namoota afaan adda addaa beekan Ingiliffaa fi beekan fi jijjiiraa waan kana kallattiin viidiyoo kana waan ta'e hubachuudhaaf haala kanaan hedduu isin gargaaran abdiin qaba jechuudha haala kanaan barattoonni feetan haala kan jechuun kun kallattiin ni gartanii kallattumaan dursina irratti hojjechuu qabnu keessaa tokko sodaa dubbachuu your fear of speaking. basta Ingiliffaati So I'm going to give you a few sodaa general dubbachuu tips keessaa ofirra sodaa on dubbachuu what you kan can ta'e do waan to gochuu become better English speakers. haala kanaan irraa fayyadamtan jedhee abdiin qaba qophiin irraa kana fakkaata akka hedduutti baratanii irraa isin fayyadamee abdiin qaba jechuudha kana fakkaata qophiin kennaa qophiin kana fakkaata walitti nagaan tura masalootu saba siraachuun maamila kitaan hojjebeessa haa qophiin fakkaata walitti mitu nagaan nuuf tura.